Shamarran Arsii shamarran naannoo biroorraa maaliif qaalii ta'an? Guyyaadhaan amma tokko shamarran yookiin dubartoota Arsii maaliif gabbarri isaanii ol kaatee maaliif isaan qaalii ta'an kan jedhu amma tokko gurra isin buusa. Naannoo Arsii keessatti shamarran Arsii gaafa fuute kabajni fi ulfinni si waliin mana kee seena. Gabbarri dubartii Arsii fuudhanii baay'ee ulfaataa akka ta'e nu hundi keenyaa ni beekna. Gabbara jechuun akkuma beekamu namni tokko waan warra mucayyoo irraa gaafatame kennee isa shamarran sana fuudhuudha. Wanti nu hundi beekuu qabnu namni tokko shamara Arsii gabbaree yoo fuudhe wanti isaaf yookiin isaaniif godhamu dachaa maallaqaa yookiin gabbara sanaaf baasee sanaa oliidha. Fakkeenyaaf abbaan shamaraa gabbara qarshii guddaa gurbaa irratti yoo qabate meeshaa manaa guutee lafa muree kennee horii isaaniif handhuuree wantoota birootis akkasumaan tarreessee gaafa gurbaan ishee fudhatee galu waliin faana erga. Sababbiin guddaan abbaan waan kana godhuuf mucayyoo isaa erga bultii ijaarrattee isa biraa baatee manni jireenyaa ishee meeshaan akka guutamu osoo boru rakkattes waan rakkoo itti baatu akka godhattuuf kan kana fakkaataniif gochuudhaafidha. Isinis wanti hubachuu qabdan namni tokko gaafa gabbaree horii baasee shamara takka fuudhee waan gabbaree horii baasee fi kabaja bultii isaa fi haadha manaa isaatii fi abaatu addaadha. Kana jechuun wanti gatii guddaa itti baastee qaaliidha jechuudha. Inni biraa ammoo dhimma ulfinnaati. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe namni shamarran Arsii fuudhee ulfinnaa fi kabajni mana isaa isa waliin seena. Akka shamarran Arsii dubartiin ulfinnaa fi kabaja bultii isheef qabdu hin jirtu yoon jedhe soba hin ta'u. Humnaa ol bultii ishee keessatti dhabdee yoo rakkatte tan obsitee teettu dubartii Arsiiti. Akkasumas rakkoo humnaa ol yoo ta'e malee iccitii manaa ishee baastee qaama sadaffaaf dabarsitee tan hin laanne dubartii Arsiiti. Safuu eeggattu abbaa manaa kabajdu bultii ishee jaallattuunis dubartii Arsiidha. Bu'aa kana hundaa kan argamsiise guddisa maatii ishee akka ta'es dagatamuu hin qabu. Walumaa galatti dubartii Arsii gabbaranii fuudhuun xiqqoo ni ulfaata, garuu bu'aan irraa argamu addaadha, guddaadha. Shamarran Arsii wanti qaalii isaan godhe haalotaa fi wantoota kanneenidha. Shamarran hundaa jechuuf isaan keessaa kan maqaan nyaatanis inuma jiru, isaan hin ilaallatu. Dhugaan jiru garuu isuma kanaadha. Viidiyoo kana sheer diiwutii riipoost godhaatii namoonni hundi akkanatti akka hubatan dirqama keessan baham. Yaada qabdanis koominti naaf godham. Wantoota maatiin sirreeffamuu qaban jedhee yaadu gurbaa qaxalee fuloo tolchaa kutaa lammaffaa irratti na eegam. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa qaxaleeti.